Hayi uummata qashtii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha nagaa kooti galata waaqayyo rabbiifaa galatu jira hordoftoota obsee YouTube jalatti kan argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti Kiristoosifaa galatu akkasumaan YouTube kanaaf aaraa warri taatan like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumaan obboloonni halkanedaa ciiftanii kaatanii akkaawuntiin forjijiin gara dhaqeessin jalaa dhabdan isin jalaa gubate jechuudha akkaataa ittiin deebifatan waliin ilaalla ordofaan isiniin jedha jalqaba irratti dursitanii warreen chaanaala kinjaaf maatiin taane subscribe like gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan adeeggaraan isiniin jedha jalqabuma irratti YouTube keessan caanni gadi gootu edda YouTube keessan YouTube isuma irraa ilaalu jechuudha YouTube keessan caanni gadi gootanii kallattii arfaffaa irratti kan argamtu kana xuxxuu jechuudha edda isa xuxxanii booddee dhufee asii sadaffaarra kan jiru kana gadi xuxxu yeroo gadi xuxxanii harka bitaa irratti kanaantu kana harka mirgaa irratti ta'in harka bitaa irratti kanaanu kana xuxxuu jechuudha yeroo isa xuxxanii hookee jettanii as keessaa baatu jechuudha hookee jettanii as keessaa baatu yeroo as keessaa baatan eessarra dhadhu YouTube dhadhu iddoo akkaawuntii keessan jijjiirtanii jechuudha YouTube mata duree YouTube keessan irra dhadhu jechuudha asuftanii yeroo jettanii YouTube keessan xuxxuu jechuudha yeroo dhuftanii jettanitti akkaawuntiin keessan hundisaa yubbota kanatti isin walga'ee isin eega ani 10 tureeyyu 10 keessaa nan balleesseen isinin jedha uummata qashtii waliif share godhaa itti fayyadamnu itti fayyadamaa daftee namittiin itoo waan biraa nutti hin jijjiirin isinin jedha galatooma